Godina Arsii aanaa Digaluuf Xiijootti tajaajilli bishaan dhugaatii qulqulluu eegololee lagni guutee irraan dhangala'uu isaatiin deeltaa fi bishaanii waan liqimfameef tajaajila addaan kutuu isaatiin jiraattonni rakkoof saaxilamaa jiru. Garuu akka arginetti naannoo kanatti asiin durallee laayinillee yoo dhufee jedhu mana ofii keessaa bahee yoo jedhe caafii lamaan irra bahee malee waan akkanaan agarre. Amma jarri kun duuba san itti naannoo kana tuksiin bahee lammaffitti immoo iyyi bahee oduu yoo san dhufuu baanne bishaanillee jarmaa dabarse. Qabeenyi akkuma mana jenereetara irraa ol jalqabee haga mana opereetara haga mana paampiin baatutti wanni hafeen jiru limmoon takkatti wanni as keessatti faayidaa ammaachee fi uummata kanaaf faayidaa hin tajaajila jennee itti abdan wanni tokko nurratti waan hafeenatti fakkaan hin hafnelle. Itti gaafatamaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu fi dhangala'aa magaalaa Eegololee obbo Jibril namoo akka jedhanitti rakkoon akkanaa kun tasaa fi si'a duraatiif kan nu mudatedha jedhaniiru. Tajaajila bishaanii aanota 4 gandoota 29 keessatti uummata 200,000 fi 50,000 oliif tajaajila kennaa ture addaan citeeraas jedhaniiru. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu furmaata akka kennuuf gaafanneerraas jedhaniiru. Tajaajilli kun turtii waggaa 13 keessatti humnaan jabeeffannee humnaan godhannee deeggarsa biirootiin jirra. Ammallee biiroo bishaanii qofaa miti. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaallee yaadatti kenneetiin uummata baay'ina maduratti walitti tu'ine kanaaf itti yaadaniitiin hanga dandamaa ta'eetiin jedhani deeggarsa barbaachisaa ta'e nuu godhan abdii jedhu qabna. Itti gaafatamaan waajjira misooma qabeenya bishaanii fi enerjii godina Arsii obbo Amaan Kataboo gama isaaniitiin qabeenyi barbadaa'e tilmaamaan maallaqaan qarshii miliyoona 9 ta'uu ibsaniiru. Rakkoo uumame kana furuun bakkatti deebisuudhaaf qaamni dhimmi ilaallatu hundi deeggarsaan akka nu cinaa dhaabbatu gaafannaa jedhaniiru. Hanga falli godhamuttis hawaasni obsaan akka nu eegu ni gaafannaas jechuun. Balaa kana balaaduudhaaf garuu hamma danda'ameen kallattii garaagaraatiin yoo deemne malee dhiibbaan isaa ulfaataa kan ta'uu fi kallattiin ittiin uumamellee ammoo fala yeroo gabaabaatiin waan deemuun fakkaatu nuti hundaafuu tumsa qaama hedduu hawaasnis naannoo san jiru akka nu hirmaatee nu deeggaru barbaanna. Qaamni dhimmi ilaalu ammoo hooggansillee xiyyeeffannaa addaa nu kennee wanta kanatti deeggarsa guddaa barbaada. Hawaasni ammoo bishaan irraa dhabe kun ammoo haganda 29 jennu kun torbee takka lamaan bishaan dhaabatu kana hamma danda'ameen jidduu kana keessatti waan bal'aa deebisuuf fiigaa jirra. Obsa barbaada jechuudha. Bishaan badee jira, dhabanii jiran bishaan qulqulluu yaa rakkoon hin beekama hamma danda'ameen garuu walumaa obsaatiin dabanii odoo hin taane ka uumamaan dhufe waan ta'eef rakkoo uumamaa kana gafurru hunduu tumsa akka nu godhuun barbaannaa obsas akka nu godhan barbaannaa. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Arsii obbo Urgeessaa Da'oo hojiin hubannoo uumuu fi ittisuu hojjetamaa turuu dubbatanii yeroo ammaa keessumattuu ammoo balaa uumamaa rooba waliin wal qabatee bishaan lagaa guutuu fi lolaa uumamaa jiruun humnaa ol ta'uun oomishaa fi bu'uuraalee misoomaa godinichaa irratti miidhaan qaqqabaa jira jedhaniiru. Rakkoon tajaajila bishaan dhugaatii Eegololees kanuma keessatti hammatamaa jechuun furmaata rakkinichaatiif qaama dhimmi ilaallatuuf beeksifneerraas jedhaniiru. Dhaabbata bishaan Eegololee yeroo ammaatti tajaajilli isaa uummata 250 oliif kennu yeroo ammaatti dhaabbateera. Sababa bishaan lolaan baay'achuutiin roobni baay'achuutiin bishaan kun dhaabbateera. Kanaaf wanti dura godhaa ture sun kan hambisuu hin dandeenye. Haga tokko hir'isuu danda'eera. Tajaajila hojii misoomaa hojjetamaa ture keessatti haga tokko hir'isuu hin danda'ameera. Haa ta'uti roobni amma roobaa jiru humnaa oli. Humna kaleessa ture daagaawwan kaleessa hojjetamaa turan boyoo lolaa kaleessa hojjetamaa turan sanii oli. Kanarraa kan ka'e bishaan amma tajaajila uummata aanaa 4 kennu cabee yeroo ammaatti bal'aa'eera. Kana gochuu keessatti qaama dhimmi ilaaluuf nutis gara keenyaan beeksisneerra. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Arsiiti.